Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata Islaamaa addunyaa irratti argamtanu akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti galata rabbii alhamdulillah. Isinis immoo baga nagaa taatanii akkasuma hordoftoonni amantaa biraa akkam jirtu nagaa keessanii nagaa keenya galata rabbii alhamdulillah lakal hamdu yaa rabbi galanni si haa ga'u. Akkasuma hordoftoonni chaanaalii koo jalatti argamtan hundi keessanuu baga nagaan dhuftanii baga naaf jiraattanii isiniin jechaa soomanni akkamii maal fakkaata incimamoo illaafa egaa rabbiin soomana keenya illee nurraa hakee balu rabbiin nama minaaniif bishaan qofa soomu rabbiin hin godhini egaa nama itti milkaa'ullee rabbiin waa taasisu isiniin jecha guyyaarraa kana akkuma beekamu ani waa'ee appilikeeshinii waan tokko irratti kanan isiniif dhiyeessu akkuma isin beektanu arras immoo aappii tokkoon qabadhee dhufee aappii kanas nama hedduun na gaafataa jira yoo rabbiin fedhee deebii keessan ni ta'a jedhee kana yaadee qabadhee dhufee jira aga xumura qophii kiyyaatti nafaana turaa isiniin jechuu barbaada jalqabatu gara barnootaatti darbin namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe like share gochuudhaan jalqaba isiniin jedha namoonni yeroo subscribe gootan immoo mallattoo all ka jedhu irra godhadhaa isiniin jedha sababiin isaas nama hunda dursee kan simbira ga'u ta'a waan ta'eef all irra godhadhaan isiniin jedha namoonni immoo maatii koo taatan like gochuun dagatina nama hedduu bira akka ga'u shoora olaanaa taphata waan ta'eef like gochuun dagatina hiriyoottan keessaniif illee share godha wanta akka waan sinirraa hir'isuun qabu ijoollee Oromoo isiniin jedha wala guddifnu isinis immoo gara chaanaalii gara YouTube kotta wala guddifnu isiniin jedha egaa barnoonni kiyyarraa akkamitti suuraa bareedeeffannaa ka jedhudha namoonni gaaffii kana na gaafattan bakka garaagaraatiin aappii tokko anis irratti jarrabee kanan ilaalee intaadhe kana yaade tokko isiniif qabadhee dhufee jira aappiin sun Play keessaa argachuu dandeessu liinkii isaa viidiyoo kana jala isiniif hanqaa achi gadi buufadhaati irraa fayyadamaa isiniin jedha egaa suuraa badee kan amma dura isin dura badee jiru isinii deebisuu danda'a waan ta'eef akkaataatti gadi buufattan akkaataatti fayyadama isaa immoo viidiyoo kana boodaan isinitti argisiisaati garuma viidiyoo sanaa dabarraa nafaana tura laayikii gochuu hin dagatina turtii gaarii na wajjin tura. Egaa haga xumuraatti immoo viidiyoo kana ilaala olii gadi irraan fiiginaati yoo haga xumuraatti ilaaltanii jettan isinii gala step isaati yoo ilaaltanii jechuudha. Irra fiinnaan wanti kamiyyuu namaan galu akkuma isin beektan yoo qalbiidhaan ilaalanii irraa fayyadaman malee irra fiiguun hin barbaachisu isiniin jedha dhiifama isin irratti dheeresseen jiraati gara barnoota. Egaa obboleewwan gara fuula moobaayila kiyyaarra dhufeen jira egaa aappiin suuraa isin jalaa bade kan isinii deebisu kunoo photo recover ka jedhu kana jechuudha kunoo mallattoo akka dileetii kana isadha jechuudha kan isin gadi buufattanu kunoo akkuma argaa jirtan aappichi isa kana kunoo aappiin isa kana jechuudha isa kana Play keessaa argachuu ni dandeessu amma kallattiidhaan keessa galee isinitti argisiisaa jechuudha haalatti fayyadamasaa amma tuqeetan seenaa jechuudha keessanii saala kanaan fida yeroo gadi tuqtanii jettan aappii kana liinkii viidiyoo kana jalallee description jala isiniif hanqaa yoo feetanis immoo Chrome irraas immoo Google Chrome irraa buufachuu dandeessuun isiniin jedha haaluma kanaan itti barreessitanii video recover app jettanii yoo itti barreessitan isinii dhufaa jechuudha yeroo keessa gallee jenneen bakka start jedhu kana rukuttuu jechuudha get started ka jedhu kana rukunnaa jechuudha yeroo kana rukunnee jenne allow jedha eeyyama kenneefii naan jechuu jira eeyyaman kennaafi jechuudha yeroon eeyyama kenneefi jedhu kun beeksisaa eksiidhaan irraa deebi'a yeroon akkanatti dhufee jira jechuudha mobile information recover image recover video jedha jalqaba bakka kana rukuttuu jechuudha inni qubaan mallattoo quba isaatiin argisiisaa jira kana iskaan gootuu jechuudha yeroo kana haala kanaan iskaanii goonaa jechuudha mallattoo saanduqa kana haala kanaan daddabarsuu illee ni dandeessanii yoo haala kanaan rukuttanii haala kanaan sinii fiduu didee jala kana skip ka jettu jira jechuudha kunoo skip kana rukuttuu jechuudha inni skip kana rukuttanii adda barfattanii jettan haala kanaan isinii fidaa sana booda iskaanii kana rukunnaa jechuudha yeroo iskaanii kana rukunnee jenne iskaan imeejii fi iskaan viidiyoo sinuu fidaa jechuudha kunoo gubbaarratti mana footoon keessa jiru jalatti immoo mana viidiyootii jechaadha anamma bakka mana suuraan keessa jiru itti rukutee isinitti argisiisa amma beeksisannatti dhufee kunoo gaa haala kanaan fidaa jechuudha haala kanaan yeroo inni fidee amma faayilii as keessa wanti jiru ganaa kana naannessaa jechuudha amma barbaaduutti jira yeroo iskaanii rukunnee jennee bakka suuraa irratti yeroo gar rukuttanii jettan meel tokko duuba deebi'esinitti egaa kunoo akkuma argaa jirtanii amma kunoo lakkaa'u jira jechuudha egaa lakkoofsi kuni akkuma argaa jirtan amma 350 gahaa jira
haga suuraa isin jalaa bade guutuu isaa isinii deebisee jedhu hin dhaabatu jechuudha. Egaa erga gaafa bilbilli kun bitadhee kaasee waan as keessa jiru deebisuutti jira jechuudha. Kunoo akkuma argaartan amma 500 geera waanan dur ofirraa dilitii godhe yookaan kan harkaa bade walumaa gala waan moobaayila koo keessaa suuraan na jalaa bade guutuu isaa deebisuutti jira jechuudha. Kunoo saffisaan illee deemaa jechuudha. Maashaallah kan inni irratti argamu saffisaan deemaa jira jechuudha akkuma argaartanii. Egaa obboleewwan isinis immoo haala kanaan irraa fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha. Egaa lakkoofsi kun haga suuraa isin jalaa bade sana isinii deebisee jedhu hin dhaabbatu jechuudha. Haaluma kanaan deemaa jechuudha. Amma mana 1,000 ga'uuf deema. Obsaan eeggannaa jechuudha. Viidiyoos immoo haaluma kanaan kan inni isinii deebisuu jechuudha. An amma suuraa irratti kanan godhee jiru 1,100. Egaa erga gaafa suuraa waggaa meeqa dura deebisuu danda'a jechuudha. Amma 1,300 geenyeerra. Asitti wanni isin hubachuu qabdanu suuraa keessan kan achi keessaa qabullee dhufee galuu danda'a. Garuu irra caalaan isaa suuraa badee argachuu dandeessu jechaadha as keessatti. Sheerii godhaa isiniin jedhaa. Isinis hiriyoottan keessaniif viidiyoo kana akka namni kaan itti fayyadamuufis sheerii gochuun dagatinaa isiniin jedha. Laayikiis immoo gochuun dagatinaa. Sabskraayibiis immoo godhaa namoonni haaraan chaanaalii kanaaf haaraa taatan isiniin jedha obboleewwan. Wala gargaarru wala guddifnuun isiniin jechuu barbaada. Egaa viidiyoon haalli suuraa footoo badeetti deeffatan haala kanaanii. Egaa appilikeeshina hedduutu jira. Isinis kan biraa irrattis ilaaluu ni dandeessanii. Kana irrattis dhuftanii deeffachuu dandeessuun isiniin jedha. Akkuma amma argaa jirtan kana kunoo 2,200 gahaa jira jechuudha. Egaa hagam akka deemu hin beekne. Egaa suuraa hagam akka deebisuu deemaa jiru. Amma mana 2,000 galee jira akkuma argaa jirtanii. Egaa kun daqiiqaa dheeraa natti fudhataa jira. Viidiyoo dhaabeetan isinitti deebi'a. Akkuma argaa jirtan amma mana 2,500 seenuudhaaf deemaa jira. Haga suuraa as keessaa bade deebisuu hin dhaabbatu jechuudha. Lakkoofsi kun isinillee obsaan eeddanii haganni lakkoofsa kana lakkaa'ee bakka viidiyoon suuraan sun xumura ga'utti haaluma kanaan deema waan ta'eef isinis immoo obsaan eegdanii itti fayyadamtu isiniin jedha. Egaa gara suuraa 3,000 wayitii kan inni deebisee jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtanii suuraa amma dura na jalaa badee jedhee. Egaa akkuma argaa jirtan kunoo suuraan amma dura ofirraa dilitii godhe kunoo haala kanaan naa deebisee jira jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan. Egaa suuraan hedduudha jechuudha kan as keessatti argamu. Suuraan amma dura ofirraa dilitii godhee hedduusaa deebisee jira jechuudha. Egaa as jala yoo deemnee jennee ilaalamee hin dhumuu jechuudha. Kana keessaa ilaalamee hin dhumuu jechuudha wanti as keessa jiru. Kunoo akkuma argaa jirtan suuraan amma dura ofirraa dilitii godhe hunda isaallee as keessatti naa deebisee jira isiniin jedha obboleewwan kiyyaa. Egaa haala kanaan deeffachuu dandeessuun isiniin jedha. Egaa suuraan kunoo as keessa hedduudha. Akkuma argaa jirtanii kunoo. Egaa haala kanaan gadi buufattanii irraa fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha. Gara suuraa 3,000 oliitii kan as keessa jiru. Egaa erga viidiyoo kana hunda isaa gadi buufattanii kaatanii haala kanaan seefii godhattu jechuudha gara galarii keessaniitti. Erga viidiyoo kana suuraa hunda isaa gadi buufattanii jettanii sana booda gadi gara galarii moobaayila keessaniitti dabarfachuudhaaf immoo wanni isin gootanu yoo viidiyoo suuraa keessan kana bakka itti dabarfachuu feetan select all ka jedhu kana rukuttuu jechuudha. Kunoo select all kana yoo rukuttan guutuu isaatti raayitii godhee jira jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan suuraa as keessaa qabdanu kan sinduraa badeen nan gadi buufataa jirtan kana guutuu isaa raayitiitti godhee isinii deebisaa jechuudha. Erga haala kana raayitiitti gootanii restore ka jedhu kana rukuttanii gara galarii moobaayila keessaniitti deeffachuu dandeessu jechuudha. Yoo immoo kana hunda bakka itti deeffachuu hin barbaanne keessaa deeffachuu yoo barbaadan immoo maal gootu select all kanarraa kaaftaniitii suuraa tokkitti irratti garrukuttu jechuudha. Amma fakkeenyaaf suuraa tokkitti kana yoon seefii godhachuu barbaade suuraa 2-3 ofuma keewwatiifan tokkoon irra deemee raayitiitti godhadha. Sana booda restore ka jedhu kana rukutaa jechuudha. Sana booda gara galarii kootii keessatti naaf tahaa jechuudha. Egaa kana fakkaata barnoonni kiyyaarraa.
akka irraa fayyadamtanuu abdii guddaan qabaan isiniin jedha. Yoo isiniif hin galle immoo koomentii jalatti nagaafadhaa isiniin jedha. Namoonni haaraan chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Barnoonni kiyya guyyaa irraa kana fakkaata. Haga barnoota biraatiin walitti deebinu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.